السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. أمن راد أبتي خنو روبني. يا سلام. الحمد لله رب العالمين. نجاك أبدني. جروم الدنيا كان أرجتني لكنه. الحمد لله. إن قد يا ربي نور وبسكرته. عرب نور راد أبتي نجم. يا ربي نور أبتي الحمد لله. الدنيا نركت واي دب واي واي بو. حديث مسلم تقوى كجرو. ما من عام أمطر من عام جد ولكن الله يصرفه جد. برتو على رومني كيس جيران جد مو جد. باجني روبا كوجا يرون تيول تعالى ولما تقول آية. باجني روب ولكن الله يصرفه. ربي تبدو بلا جيس مني. باجني وجا رمضان من روبا كوجا تكو كوجا ستكون تعالو جدا. أديسا كيسة تلا كسمة. كنافي غافا برومني جرمالين حوابي جدو. تربط سدوغانو كرنان. اللهم حوى علينا ولا علينا اللهم على الأكام والضراب وطون الأودية ومنابت الشجر إلاني كدواي قرن. دوغا دوغا. عافيت تنوغي سجلني الحمد لله الحمد لله. حواسني كينيا بكا مكان أرغتي. نوغا يرون أفجيشون سايوان توكو الحمد لله. إيه والله. بريو ولد أبتي دو كسر خاصة برا ما يو كنا ولد دومي دلغا مي كنا مخوتا ميري. مال جروم تو كزتيمي غافسن بربنيتي دي بي نميچuma غافسن مسجد كيسا دغاي تابي كديدي شوغر تابو غلني خرب بيتي السلام الحمد عليكم لله. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جردني بابا جرتو. جرا كجاي باتبو سيسيفاي ما شاء الله نو سفاي خنو. أستاذ الجانات اللي قدي بجرا براستايتيني خرالي تاكا نغيسة ديمي ولي غوري أكنا قديم جي قدي بجرا. قرا ورن 30 جي جان قربانو غافخات. يا ربي قرا ورن 30 جي جان نورو اسين قبنو. أبو روبا غندالي غورون دنديسو. أكما أستاذ طلحانو أبان كيس دروجي أبو طلحاني. Caafi jaanii caafi san dhufe malee eega mandarri guddaanachi akkaan caafi jennaan caafi keenya kana dhufe. هي أستاذ أبدي كان أسوسي سامي أبدين كن لعل فيه كأنه مبهم. اتفوفا أبشر كابي. أبدي فكرة Hello. نيدا مامي Ni ega masih. هي يوم الإسلام تيجتتي Am eenyu ma hedduun turre ست إسلام ما قبته asii gara Finfinnee gara magaalaa Galaan. nama tu si qabsiisechi Miskiinuma deemeeni. هي Argan deemee booda garuu ijoollee lama wayiillee gara keessan ergee qabsiistanii turtanii silkiidhaani. هي Mucaa Gammadaa jedhamu tokkoo fi mucaa Asfaa'u jedhamu maal turte peentii ma protestantii turte peenteen ture. ortodoksii turte Peenteedha. Ayyee Yesuus waaqummaan qabu jettee jala rabbi siin baafate nama Jechaa turan egaa amma nuun gallatti illee jechaa turre. amma nama akka koo waaqessuu Yesuus nama akka kootii jette Ka ilma abbaan tokko namni tokko wattaaddara isaa ajajaa waraanaa tokko gara waraanaatti bobbaasee booda gaafa
dhaqii waraana sana deebii jedhu namichi sun deebi'ee ajajamaa ta'a malee ajajaa ta'uu waan hin dandeenyeef akkamitti ilma abbaa ta'are. Mashaallah. Islaamummaan illee karaa dhugaa ta'uu hubattee nabiyyi Muhammad illee nabiyyi xumuraa ta'uu isaanii hubattee keetti kana fudhattee booda uummata illee itti affeeruu eegaltee deema. Ka'ee. Jabaadha inshaallah rabbi si waliin haa ta'u. Maqaan keenyudha ka islaamummaa moo isuma kanaan si ragga'e? Salmaan. Salmaan? Salmaan. Mashaallah. Salaata eegaltee? Ifuma jira. Akkasuma haala quraanaa kanatu nuu mijachuu dide haaluma tokko. Faatiyaan baranne amma? Faatiyaan baranne waan ittiin salaattu? Heddumaan baranne bota lafallee hin qabanne maatii waliin illee sababuma kanaan wal dhabne. Online baratama waan ta'eef online illee hinuma baratama. Online miti ati na Finfinnee naannoo kamiin jireet? Magaalaa Galaanii? Ayyee kaisaan na dubbisi ishee naa bilbili. Ana kaisaan na dubbisi madarasaa jira ka ijoolleen akka keetiitti barachaa jirtu achi si geessina. Hedduu tokko gammada ture anillee. Kaisaan na dubbisi. Ayyee. Nish. Ayyee. Isi ati afaan sagaluma. Afaan haaraa maqaa baafattee jiji. Eeyyee, akkam nagaa ooltanii? Nagaa jirtu. Baga jiraattee jireenyi. Maaltu jira? Maaltu jira? Barsiisaa jira, waa barachuu jira, waa wal barsiisuu jira, sanboota immoo jiru. arraan tana akkam waa arkaa jirutti jiijiin galgala kanarraa qalbii ishee jijjiirrattee shaagaa ni qabatti jaanii. Okay. Amin deh. Marakko kabarema. Marakko qaba. Rakko nyaata ni qaba. Rakkoo fura malee rakkoo maalii qabatte? Ayyee. Kanaaf gurra na qabdee asin taa'ee dhaggeeffadha jedhee. Abshir namni bira si qabu. Namni harkayyuu si qabu hin jiru. Asuma toof marra dhufanii. Saya mana hoteela jira. Isinii miti baabaa. Anak gurra qabe. Ilma kee gurra qabe. Mucaa keessantu gurra na qabe. Gurra naman. Abbaatti machuun qaba jedhee isinitti machuu ol ba'ee ijoonu. Yaa salaam. Bakkuma himatamuu qabutti illee Ni himatte. ta'a safuudha jedheetii yaadaa wal. Abbaatti illee machuun safuudha. Garuu ammoo bakka dirqama ta'etti machuun qaba dheetti. Biyya keessanitti ilmoo abbatti himatamoo poolis xaabiyaatti himatan. Poolis xaabiyaatti himachuu Yaa habiibii murtii ati dhiisi kaadhii sakaasee. Buuse. Aduun murtii. Inni si sodaachisaa. Maali machuu deemtamee abbaa kiyyatti ilma keessanii wal laallanneeti akkam jettan jechuun ni deemtamoo dubri Nama haasa'u irratti nama dubbachaa jiru irra maayikiin qabinaa ijoo baraka rabbi sinaa godhu. Nama dubbachaa jiru irratti maayikiin qabinaa haa fixatu. anaatu irra qabe Eenyu dubbataa ture maayikiin qabadhaa abdiinaatu irra qabe inni jara cinaa banatee jennaan. Yaa okay haa fixatu.
Abdii wajjin xumurannee Laaltanii jirra. Abdii ati kaisaan na abbaa dubbisi. xalahaa Barnoota kaisaan bakka itti baratu siin godhaa kaisaan na dubbisi. Xumurree. agartanii mucaa keessan laala. Maayikii namarratti qabaa, gurra qabee ol lama baasaa maal jechuudha qo'e? Maayikiin yaadaba nama barsiisuudhaaf Maayikiin seera manaa eeguudha. Inni lammadaa immoo gurra qabee nama ol baasuun abbaasii Gurra nama fidee. qabuunoo? Gurra nama qabuun abbaasii fideetiin jira kunnoo shiftaan haa agartee shakkamaan haa amanuu jechuudha. Atimma hin amanne shakkamtuudha. Namni hin amanin hin amanamu. Namni hin salaannee fi namni hin Amaneetiin saalfanne. jira maali sila? Maal amanata biraa? Namni hin salaannee fi namni hin saalfanne hin amanneesi namni hin amanin hin amanamu shakkamaadha. Abbaasii fideetiin jira kunnoo shakkamaa qacam. Foodi Amma amansiisii abbaan ganda keessa isaatii maal na gadiis. godhuree? Abbaan isaas amansiisa kabbaru. kan. Abbaa Isinoo walqixa akkamitti abbaaf ilma taatan qo'e? Laal waaniin jechuu ka'e jettaa Abbaa fi ilmoo wal qixaami. abbaan ilmoo walqixa hin danda'amu akkanatti Akkuma osoo walii akkamitti hojjetanii. hin danda'amne Yesuusii fi abbaan wal qixa jechaa jira jarri tokko jechaa jira. Wal keessa jiran isaanii wal keessa jirani malee wal qixaa miti. Eessa wal keessa jiran Yesuus dhufee cuufamee garaa Mariyaam seenee ba'ee asii gara famaa. Kunoo Waaqayyo abbaan dhokatee gidduu walaala. Yesus waggaa fooniin waggaa afuuraan Kanaafuu kaa Yesuus fooniin dhokatee dhufee gattaa Waaqayyo abbaan immoo dhokatee laala. Kanaaf jecha amma isaanis abbaan kunoo dhokatee laalee seeqees ilaala mucaan kunoo ifa diimaa keessaayi. Ganda shooran keessa. Abbaan immoo ifoomti lakkii ta'a. adii keessa jiraachuu jira. Amma eenyutu abbaadha eenyutu ilmoodha jedhee itti dubbadhare amma. Hallelujah anuu manfas quddus. Akkanaa hima ka gara siimoo ka gara na. Anuu manfasiidha. Isin hafuura qulqulluudha manfasii hin beeknu nuti. Hallelujah ani Qulqulluu kaan abbaa ani hafuura qulqulluudha. Kaan abbaadha kaan ilma. kaan ilma moo argamaare. Isinuuka Iyesuus caala maali Waaqayyo abbaa caala Iyesuus guddistaniimi. Kanaaf jecha amma Abu Talhaa caala Talhaatu guddataa jechuun nu areedaas. Hallelujah. Akkaan. Yatakabbare ነው Isin deddeeftanii furmaatatti laattu maali dubbiitti? akkasii Arraba irraa barfurmaata. qabdu moo arraba gubbaadhaa qabdu moo dubbii akkam eessaa fiddanii furmaatatti laattu deebisanii? Osoo Allah hin filatiin isin naa filatanii beekaa. tada akkas garuu ulii ifumaa filadhu tole rifeensa hanga qaban abbumaa filata. Intaane Isinoo ilma hin qabdanii ilma keessanii wajjin os ba'aa. Isinillee ni ilaalla. hallelujah duudaan sitti as qaba an fuula kiyya arguu hin dandeessu duuda kiyya na laali akka Waaqayyoonu Museedhaan fuula na arguu hin dandeessu duuda na laali jeensa garte. Waaqayyoon yaa Waaqayyo fuula keetiin arguu fadhaa Musee jennaan an fuula na arguu hin dandeessu kun hodho duuda kiyya kana laali jee duuda itti yoonta jee an immoo fuula kiyya arguu hin dandeessu duuda kiyya laali achumaan duuda keessaa mucaa kiyyaas laali. Hallelujah. La hawla. Ayyee. Tola ayyaa isin baay'inaa ayyee warruma kana qofa laalee dhiisa. Ani sagalee Duudu tiyyata maal kana irraa namni godhaa? waraabaa ijoo na waraabinaan maaluma rabbiin narra kaa'e sagalee Sagalee tiyyata kana keessattuu yuutuuba hundarraa hin itti dhaggeeffatu. tollaani waraabanii bara. Usmaan itti tolaami filaadha. Istooriitii yuutuuba irraa hin argeen maanta. Filaa sana afaan das nama jedhaa baar filma tana sodaadhee jala taa'u jira dura. Yalla. Maso dubbadhu. Yatakabbare. Abbaa teessan eessatti gad darbitan ammoo. Amni kan xalaha maalidha silaa? Xalaha jechuun baasoo jechuudha miti? Lakkee. La. Lakkee xalahaa jechuun xalayaa takka jechuun xalayaa
barreeffamni irratti Xaallaa baasuu qabamee jechuun jirta singiggooni. dhageessee akkas jechuun maali? Nama qur'aanni qoma qabame jechuudha. Afaan hafuuraatiin hiikee beekadummaas. Dalla. Xalayaa qur'aanni irratti hoggaa katabamte yinsaa liyaafatu wama yinsaa liyattu. Ta'irra tahaffazan baddee takataban haftee jaan. Kanaaf mucaa kana qoma keessatti haftee jirti. Dhukkee namarraa kaasu jira qur'aanaa fi hadiisaa fi gartee baayibilaanis akkasi nama waa hubatu ka tawhiidaan badaadhe jechuudha. Allahu akbar. Akkas. Isin akkuma Allah jechuun akkas jechuudha. ati akkuma Ati afaan hafuuraatiin si galche malee ammaan tana waa'ee amantii keessan seenne beeki. Hayyee shukran. Shukran. Laa jiddan ani eekoma sabaru barbaadeen malee. Ati hafuuraanis Barreeffama suutas kana himanii kaasaa. amma kafooniitiimi. Ati Milikkita shaadaa kana kaasaa kan ga'u hin finne. koon na dhugi jinga koon na dhugi jin tallaadha na dhugu barbaadde Laa xallaa jechuun yaani waa baasu jechuudha. Hiikkaansaa gara afaan Oromoo. Sambari lakki hin dogongorii naa dhoko laal waan takkaa jira. Xallaa jechuun xallaa takkaa xalaa jaallaan xalaa sigalee xulica xallaa hundi hiikaa qofa qaba. Ammaas kuni xallaa osoo hin taane ciinii miti bilxaa xalxaa kuni haadha. طلحة جامع طلحة ميتي ماس طلحة ميتي بيخ طلحة ابن عبيد الله يعني الله أكبر لين شهاتي ديس خيو أكنت إجتنا كانت تشلالي كافرا ميك فرت الباسو سيقلا خيو دبته دبي قوتو خبيلم نسائر أنكم خيو غرتي أتشلالي أفان سات اللي مياو خنياري سابريد خفولي سا الكان سابريد خإبادان سابريد خأمنتين سات اللي بريد خإيماني سات اللي بريد غربا غرتي يوني في غرسي سا نغهما خيو نغيفتي هبتو خدبتي أمنسيسو خال مريتيسو غربا كتعيلا خربي اللين جالتي إني ربي جالتي خربي الراهي اللي غربانو جالتي خربي اللين دلقا الرجالتي طلحة ابن عبيد الله الله أكبر صحابة جليلة سيقلا أكا جالة ما جاللين جالة بر أكا نقول نوما سيقلا Naagari masha Allah. فايادي أكو ممانتنا قل باولوس جان كان أبادي كربي أبيخو أكا جاني نمني أما هوسبيتال باولوس هوسبيتال جاني تي ما وايدو مكا خنو مكا مناخما مراتاتيس مكما باولوسين باسني مكا آخما انتاتيس سنبانا كارسا على ممال جاني سبو سنبا بشي تابون بيخوان أتي والانو مكا وانتا أكسيتي مكا نمك غاري جاني إسانو باسني ميغا أكسيتي Naagari hamurtii. Ishi gogas. Ahamni shi si galu da male aka sena itu kab. Khayyafa da hamdi yoga jan hikka bira kab. Si galemma hamdi ya cuma lecho. Hamdi jechuun yani alhamd yani galata jechuudha. Nam galtaa. Masha Allah. Anta nafin bar. Singigittiin teenya Faxinaa sammuun isii coollee miciyyoon tun Faaximaadha. Tanaafin siinjee maqaa Faatimaa tana si moggaasaa bar. Afwan. Islaamu warri singigittinaa jettan asirra deemtanii haala masi maalabdanii wallaahi. Laal isin as jalaan isin xaraga nam tokko maqaa kana ana qofaatu iccitiin baafateef namni takka illeen jechuun hin qabu. Siimeen. Anu maqaa isin naa baafteen baafadheemi isinii dhumatteerra. Hayyeetti fufaa Jiji eessa kuttee mucayyoo kottu mari'adhu. Maal mari'adha? Mari'adhee fixeetiin taa'u jira. Waan masitti tole mari'adhu hamdi wajjin. Fixeetiin jiraani ati mari'adhu malee. Hafuura hamaadhatu seene ta'uun ooltu isin. Wallaahi abdiin sittaa Maaliif qaroomsi hafuurri hamaan na keessaa seen?
Si keessa yaatee Allah ya Rabbi. kiyya sirrakkisanii si keessa yaatee jirti. Hambisee jira daa. Hamdi nam kotti qoficha hambiseera. Ani immoo xumuradheetiin jira kaa wanni na keessatti hafte hin jiru atummaan kasi keessatti hafte xumuradhu malee an xumuradheetiin jira appoleetiiti. Kan koo xiqqishuu bichaa taate. Amma gaafa abdiin keessaa keessatti hafe mee naa hiimi. abdii fi hamdiin gaafa isaan qara'anii na fixanii jechuudha. Singingoo deemudha. Sirraa ifatamu malee. Inshallah. Anuu sirraa ifadhaa natti mimee haga si Kennaan keessatti kuni. hafe dhiiga walichaatii sirraa ifadhaa. Hilo hoolicha kamiyyoo arafaan kutte hoolichi maali? La ilaha illallah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Maali hoolichi rabbi si haa qaceelchu bas waan biraa ga'u.